Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qajeelchi poolisii fi ejensiin geejjibaa kutaa magaalaa Luugoo ejensii geejjibaa magaalichaa wajjin ta'uun torbee nageenya tiraafikaa deemsa miilaan kabajan. Sagantaan torbee nageenya tiraafikaa kun deemsa miilaa taasisuun dhaadannoowwan garaagaraa balaa tiraafikaa hir'isuuf kaa'effataniin kanneen akka balaa tiraafikaa waliin taanee haa hir'isnu, daandii yoo qaxxaamurru of eeggannaan bitaa fi mirga ilaaluun haa qaxxaamurru, suuta haa konkolaachisnu jechuun saganticha kabajatan. Sagantaa kanarratti ergaa kan dabarsan qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Adaamaatti hoogganaan kutaa nageenya tiraafikaa Inspektar Olaanaa Dassaalenya Barraa balaan tiraafikaa balaa suukaneessaa fi nama fayyaa nagahaan bahe haadhaa fi abbaa ilmoo irraa hambisuun akkasumas maatii namaatti gadda guddaa fi tasa kan uumu waan ta'eef balaa kana ittisuuf hundi keenya dagannaa keessaa baanee miilaan yoo deemnu of eeggannaan qaxxaamuruu qabnaa jedhan. Akkuma beekamu balaan tiraafikaa balaa suukaneessaa, balaa ammeessaa fi akka addunyaatti dhibeewwan nama ajjeesan keessaa sadarkaa olaanaa irratti kan argamu ta'uun isaa akka addunyaattis akka biyyaattis ni beekama. Kanaaf balaa tiraafikii kana hir'isuudhaaf hawaasa keenya balaarraa baraaruudhaaf hundi keenya harka wal qabannee irratti hojjechuun barbaachisummaa qaba. Itti dabaluun konkolaachistoonnis ariitii fi fageenya isaaniif hin malle irraa of qusachuun balaa suukaneessaa tasa dhufu kanarraa of eeguu qabu jechuunis dhaaman. Karaa biraatiin konkolaachistoon waan isaan irraa eegamu ariitii isaan irraa eeyyamame ol konkolaachisuun, fageenya isaaf eeyyame eeggatee konkolaachisuun, nageenyummaa konkolaataa isaa eeguun, haxooftuu roobaa, gommaa liishoo wantoota teeknikiidhaan wal qabatan konkolaachisaan tokko qulqulleessee eeguun kan isarraa barbaachisu waan ta'eef. Hooggantuun qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Luugoo ittaantuun kumaandaraa Iteenesh Darrasaa balaan konkolaataa balaa sababa of dagannaa fi alseerummaa garaagaraatiin lubbuu hin deebine karatti hambisuu bira darbee qabeenyas barbadeessu waan ta'eef hundi keenya gahee nurraa eeggamu akka bahannu jechuun dhaamaniiru. Balaan konkolaataa sukkaneessaa ta'uu isaatirraa kan ka'e yeroo hunda balaan inni ga'u otoo hanqatin yeroo dhiyooti as kutaa magaalaa keenya keessatti daandiirratti keessa balaan konkolaataa bifa sukkaneessaa ta'een namoonni du'aa jiru jechaadha. Sababni isaas lafa deeman karaa isaa eeggatee deemuu dhabuudhaan konkolaachisaan akkaataa ittiin konkolaachisu seera isaa eeggatee deemuu dhabuudhaan of dagannoodhaan lubbuun namaa darbaa jira jechaadha. Qaamni namaa hir'achaa jira jechaadha. Qabeenyis barbadaa jira jechaadha. Kanaafuu konkolaataan tokko konkolaataa biraatiin yoo walitti bu'u konkolaataan hin miidhamaa, namni hin miidhamaa, qarshiin hin qisaasamamaa. Kanaafuu kufaatii biyya keenyaa, kufaatii magaalaa keenyaa waan ta'eef akka salphaatti ilaaluun qabnu jechaadha. Qindeessaan nageenya tiraafikaa kutaa magaalaa Luugoo obbo Damballaash Galmeechaa gamasaatiin balaa tiraafikaatiin miidhaan qaama namaa fi dinagdee irratti dhufu akka hubatamu torbee nageenya tiraafikaa sagantaa qabachuun kabajaa jirra jechuun ibsee balaa kana kophaa hir'isuun hin danda'amu waan ta'eef hawaasni keenyas deeggarsa kamiinuu akka nu bira dhaabbatu jechuun dubbata. Kaayyoon asitti wal geenyee fi hawaasa keenya hubannoo hubachiisuudhaa fi hawaasni keenya waan kana baratee akka waan kana baratee balaa tiraafikaa dhufu dhibee addunyaa keessatti tamsaasamaa jiru keessa waan hin xiqqaannedha. Qabeenya mancaasaa jira. Qabeenyi gatiin isaa ol ka'aadha. Lubbuun namaa miiliyoonaan hin lakkaa'amne hin bitamnetu dhumaa jira. Kana hir'isuudhaaf kan hawaasaa gooneeti kaayyoo keenya qabanne. Qindeessaan nageenya tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Kabbadaa Addunyaa ergaa dhaamaniin ayyaanni torbee nageenya tiraafikaa akka magaalaa Adaamaatti karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ibsanii balaa kana xiqqeessuu fi hambisuufis immoo gahee keenya bakka jirrutti hawaasa keenya barsiisuun haa bahannu jedhan. Akka magaalaa keenyattis hammaachaa waan dhufeef balaa kana balaa sukkaneessaa kan ammoo uummanni keenya uummanni magaalaa Adaamaa
bahee deemsa miilaa ayyaana nageenya tiraafikaa kabachuutiin balaaleffachuu qaba jechuudha. Maaliif balaan kun namni yoo manaa ba'e maatiin manaa ba'e balaa dhukkuba mana yaalaa hin arganne yeroo namni kan karaatti hambisu waan ta'eef balaa kana hambisuuf immoo uummanni keenya hubannoo nageenya tiraafikaa argachuu qaba, wal barsiisuu qaba. Waa'ee balaa tiraafikaa barataan, barsiisaan, konkolaachisaan, uummanni hawaasni magaalaa keenya, uummanni kutaa magaalaa keenya hunduu kana akka magaalaa keenyaatti kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Namoonni yoo torbee nageenya tiraafikaa kanarratti hirmaatan dubbisne tokko tokko lubbuu keenya tasa karaa irratti hafu baraaruuf balaa tiraafikaan badiinsa lubbuu keenyaa fi hir'ina qaamaa nutti dhufu hambisuuf daandii nuuf eeyyamame dabalatee wantoota nurraa eeggamu hunda waliin taane haa raawwannu, lubbuu keenya haa tikfannu jechuun yaada isaanii raadiyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef kennan. Akkuma beekamu akkuma addunyaatittu kaataa biyya keenyatittis balaan tiraafikaa balaa baay'ee hammaata fi hadhaawaa ta'e kan namoota baay'ee haadha ilmoorraa ilmoo haadhan gargar baasaa maatii bittinneessaa jirudha. Hawaasni keenyas kana hubatee kanarraa of eeggachuudhaan balaa akka amma kanaan dura mudachaa jiru haadha ilmoorraa ilmoo haadhan abbaa maatirraa bittinsaa jiru kanarraa qutachuu hawaasa hundumatu gahee qaba. Balaan tiraafikii kun baay'ee hammaatadha. Hunda maatii hunda kan tuquudha. Diinagdee biyyaatis humna namaatis humna dargaggeessatis kan nyaatu jechaadha. Kanarratti hundumtuu uummanni keenya hubannoo argatee karaa deemu. Karaa akkamii deemuu qaba? Maal of dagatee odoo hin deemin tattaaffiidhaan of beekee of baree balaan akka ofirra hin geenye akka isarra hin geenye sirriitti of beekee deemuu qaba jechaadha.